Yoo nagaa keessanii matiiwwan chaanala keenya bakka jirtan maratti nagaan koo sinaa qaqqabu. Har'as immoo appii ajaa'ibaa tokko walitti deebineetu jirra jechuudha. Appiin keenya inni har'aa appiiwwan kanneen kana dura barsiifannee irraa adda jechuudha. Dirqama bilbila keessan irratti buufattanii kan fayyadamuu qabdanidha jechuudha. Appiin kun yeroo namni isiniif bilbilu tokko maqaa nama sanaa isiniif waama. Kana malees immoo suura keessan irra kaawwachuu dandeessu. Suura nama jaalattanii, suura goota, suura barbaaddanii fi animeeshinoota garaagaraa kan mataa isaallee irra kaawwachuu ni dandeessu yeroo namni isiniif bilbilu jechuudha. Kana malees immoo miseejii yeroo ergamu ifa akka kennuuf bilici akka jedhu yeroo namni isiniif bilbiluu fi wantoota hedduu of keessatti qabatee jira appiin kun. Appii kana immoo liinkii isaa koomentii jalqabaa irraan isiniif karaa sana buufachuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo Corneem Anser jedha. Play Store irra ni jira garuu barbaaddanii argachuudhaaf xinnoo isin rakkisa jechuudha. Kanaafuu koomentii jalqabaa irra isiniif achirraa liinkii irra tuquudhaan buufachuu ni dandeessu jechuudha. Yeroo liinkicha irra tuttan garuu Play Store isin geessaa jechuudha. Gara barnootaatti deemin immoo kan YouTube channel keenya faaraa taatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti dabalamuu hin dagatinaa isiniin jenna. Mallattoo bilbilaa bukkeetti dhuftu tuquun ol kan jedhurra kaawwachuudhaan viidiyoon keenya akka dafee isin qaqqabu taasifadhaa isiniin jenna. Gaaffii yoo qabaattanii fi wanti isin hin galle yaada soo qabaattan koomentii section irra nuuf kaa'aa isiniin jenna. Viidiyoo kana immoo laayikii tuquutiin eegallaa. Amma gara viidiyoo keenyaatti. Kunoo appichi fuula kana qabatee isiniif dhiyaata kana fakkaatti jechuudha. Seennee waliin ilaalla. Waan ammana isin rakkisu hin qabu. Ajajoota garaagaraa isinitti baay'isu jechuudha. Accept kan jedhu kanarra inni tuqxu si'a jalqabaaf yeroo inni isiniif fidu sana booda kunoo gara kanaatti isin fidaa jechuudha. Waan ammana isin rakkisu hin qabu jechuudha. Na booda ni hedduu kunoo jalqabummaan isiniif fidaa jechuudha gara fuula isa barbaadamutti jechuudha. Waan biraa isiniif fida yoo ta'e halluu jettanii bira ni darbitu jechuudha. Wantoota biraatti hin bubbu'ina jechuudha. Kunoo jalqaba irraa kaafna. Baay'ee qabaa jechuudha. 1 2 3 4 5 6 7 8 olidha jechuudha. Kan inni qabu wantoonni inni qabu baay'ee namatti tolaa jechuudha. Isa jalqabaa irra ni seenna. Kunoo mallattoo ishii kanarra tuqnee ni seenna. Annansar kan jedhu kana on goona jechuudha. Ishii kana on goone jechuun yeroo namni nuuf bilbilu maqaa nama sanaaniif waamaa jechuudha. Nu waama jechuudha maqaa nama sana. Yeroo saayilentii ta'ee jirus awwaamu jettanii yoo barbaaddan kunoo kanarraan onni gootu jechuudha. Kunoo okay kan jedhu kanarra ni tuqtu. Yeroo vibrate irra jirus jechuudha. Yeroo irra jirus immoo yoo barbaaddan yeroo isa kanas immoo yeroo saateewwan garaagaraa irratti namni isiniif bilbilu saatii irratti jechuudha. Yoo barbaaddan on yoo barbaaddan off gochuu ni dandeessu jechuudha. Maqaa nama sanaa waamuudhaaf isin gargaarti jechuudha. Kunoo as irratti on ta'uusaa isinitti agarsiisa. Sana booda wanti isin rakkisu hin jiru jechuudha. Maqaa nama sanaa isiniif waamaa jechuudha. Gara lammataatti inni lammaffaa immoo kunoo color calling jedha. Inni immoo kalarii isaati jechuudha. Amma fakkeenyaaf kunoo ilaala. Yeroo namni isiniif bilbilu bifa kanarra isiniif ta'a jechuudha. Kunoo haala ajaa'iba ta'eetiin bifa bareedu kunoo asirratti tuquu ni dandeessu. Kana booda irra isiniif ta'a. Kanaan duubatti ni deebitu jechuudha. Kunoo right ta'ee jira jechuudha. Gosa hedduu jira kunoo gosoota mimmiidhagamu kunoo haala ajaa'iba ta'eetiin jechuudha. Yoo barbaaddan immoo kan nama tokkollee gochuu ni dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf kan nama jaaladhu yookaan kan nama adda ta'e tokko yoo irra kaawwachuu barbaadde kunoo mallattoo namaa ishii kanarra si'a tokko nan tuqa maqaa nama gadi naaf tarreessaa jechuudha. Asirraa maqaa nama tokko tuqeetan adda kan jedhu kanarra si'a tokkoof tuqa. Namni sun yeroo naaf bilbilu itti wannoo jedha jechuudha. Mallattoo kanaanitiin naaf fidaa jechuudha. Kun akkanatti waama malee noormaali naaf waamu jechuudha. Waan ajaa'ibaati namatti tola. Kana gootanii jennaa kun asirraa on gochuu qabdu. Kana on hin gootan taanaan isiniif hin hojjetu jechuudha. Kanaaf immoo color screen inni jedhu kan mataa isaatii custom screen kan jedhu kana irraa kan keessan itti fidachuu ni dandeessu jechuudha. Kun asirraa ishii kanarra ni tuttu si'a tokkoo fi ishii irra tuqxaniin booda gara galarii keessanii isin geessa. Galarii keessan keessa kunoo ani kan dinqii isaa dabalaa kunoo irra kaawwadde namni yeroo naaf bilbilu haala kanaatiin naaf dhufaa jechuudha. Gara isaa itti aanutti kunoo on ta'ee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo CMS dha jechuudha. Kana jechuun immoo yeroo miseejiin ergamu ifa akka kennuu fi tokko immoo maqaan nama sanaa akka waamamuu fi jechuudha. Kunoo asirraa onni gootu asirraa yeroo vibrate irra jiru yeroo wantoota garaagaraa irra jiru akka isiniif erguuf yoo barbaaddan kana on godhachuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo asirraa okay ni jettu akka barbaaddanitti dhiisuu dandeessu.
yoo barbaadan immoo oon gochuu dandeessu akka isinitti toletti jechuudha. Isa sadaffaa inni sadaffaa immoo WhatsAppidha. Appii WhatsAppii jira Play Store irra iddoo garaa garaa namoonni hedduun keessan itti fayyadamtu. Yeroo isaa eenyu akka isiniif bilbile eenyu akka message isiniif erge maqaa nama sanaa akka waamuuf barbaadan oon gootu jechuudha. Kana inni itti aanu immoo baatiriidha jechuudha. Yeroo baatiriin keessan dhumaarra ga'u maqaa akka isinitti muufu tokko immoo akka ifa isiniif kennu barbaadan jechuudha. Kunoo baatirii ishii jettu kana ishii gubbaa kanarra oon gootu jechuudha. Yeroo inni loo jedhu barbaadan asirra oon gootu. Yeroo inni silent irra jirus yeroo inni vibrate jiraatu soo barbaadan oon godhattu jechuudha. Hunduma isaayyuu sana booda fixxanii jechuudha. Sagalee isiniif dhageessisaa jechuudha. Yoo iyyuu cufamee jiraate jechuudha. Flash alert kan jedhu kun immoo ifa kennaa jechuudha. Karaa duuba kunoo yeroo namni isiniif bilbilu ifa kennaa jechuudha. Kana malees inni meeseejiiwwan garaa garaa isiniif ergamu ifa isiniif kenna. Kunoo kana oon gootu ifa isiniif kennaa jechuudha. irraa on ta'uunsaa kun asirraa isinitti agarsiisaa deemaa jechuudha. Kun amma waan isin fayyadu hin qabu. Kun lamaan isaa garuu seentanii ilaaluu ni dandeessu. Isin appii kana akka jaallattan abdii guutuudha kanan qabu. Appiin kun bilbila keessan irraa dhabamuu hin qabu jechuudha. Appii kana immoo liinkii isaa koomentii jalqabaarraan isiniif karaa achiin buufachuutiin itti fayyadamuu ni dandeessu isin jedha. Guys barnoonni keenya irraa kana fakkaatti. Warroonni YouTube channel keenya faaraa taatan subscribe gochuun gara maatii keenyatti dabala hunda gatiin isin jenna. Gaaffii yoo qabaattan yaadaa fi wanti isiniin galle yoo jiraatan comment section irra nuuf kaasiniif deebifna jechuudha. Viidiyoo barbaannes immoo viidiyoo isin barbaaddanis immoo isiniif hojjennaa jechuudha. Kana malees immoo viidiyoo kana like tuquun dagatiinaa isiniin jenna. Namaaf immoo share godhaa isin guys. Viidiyoon keenya har'a kana fakkaatti. Viidiyoo ibidda ta'een hanga walitti deebinutti nagaanaaf ta'a.